Jirtan hordoftoota maatii Gullallee Wuud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullallee Wuud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Hubadhaa, waraanni bilisummaa Oromoo sirna malee nama yaaddeessu hin qabu. Sabaan Oromoo taatanii warra sirna torboraa kanaaf hojjettan yeroon isin ummata keessan dhiifama gaafattanii sabatti makamtan amma ta'uus hubadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo warra wallaalee gabroomee gabrummaallee irribaa gabrummaa keessaa dammaqsee gabrummaa keessaa akka dammaqee gabrummaadha bilisummaanis bilisummaadha jedhee akka addaan baafatuuf cimee hojjachiisutti jira. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaa alaa kan isin biraan geenyu Gullallee Wuudirra like, share, subscribe gochuun maatii ta'a. Reefigaachinni uummata Oromoo Woboon zoonii giddugala kaaba lixa Shaggar duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa torbee kana taasiseen onoota baadiyyaa fi magaalaa hedduu kaaba Shaggar Reefigaachinni uummata Oromoo Woboon zoonii giddugala kaaba lixa Shaggar duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa torbee kana taasiseen onoota baadiyyaa fi magaalaa hedduu kaaba Shaggarii fi lixa Shaggariif godina addaa naannoo Finfinnee hedduu to'achuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuun ifoomsee jira. Sadaasa jaha bara 2020 takka Reefigaachinni uummata Oromoo Woboon zoonii giddugala Oromiyaa kaaba lixa Shaggar gaafa guyyaa 2 fi guyyaa 3 bara 2020 takka baatii 11ffaa kaaba Shaggar onoota akka hidhabuu abbootee gandoota baadiyyaa guutumaan guututti dhuunfachuun harcaatota humna diina PP jedhamtu aangorratti tiksuuf deeman adabuun beeksisee jira. Qawwee AKM dhibbaa fi takka irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Gandoota baadiyyaa guutumaan guututti dhuunfachuun magaalota xixiqqoo onoota kana keessatti argaman kanneen akka Kiroo to'annoo isaa jala oolcheera. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Kuyyuutti tarkaanfii laaleessa harcaatota diinaa irratti fudhateen lukkeelee diinaa qulqulleessuun gandoota ona Kuyyuu guutumaan guututti isaa duula imala gara Finfinnee jedhu kanaan gaggeeffameenis magaalaa Garbaa Gurraachaa irraa kan hafe guutumaan guututti aanaa Kuyyuu to'annoo Woboo jalatti kuftee jirti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Reefigaachinni uummata Oromoo Woboon kaaba lixa Shaggar torbaanuma kana keessa warra jaarsootis bifa wal fakkaatuun tarkaanfii harcaatota diinaa irratti fudhateen du'aa fi madoon adabuun haxaawee keessaa baasee magaalaa warra jaarsoo qarree ta'aa irraa kan hafe guutumaan guututti aanaa kana dhuunfatee jira. Injifannoon itti fufaa PP nafxanyaa boossisuun cimee itti fufaa jedhan. Ilaalaa, hojii milishaa osoo rasaasa tokko hin dhukaafne abbaa ajjees ishee lafatti darbitee lubbuun fiigaa jirti. Nuti silaa milishaa yoo ajjeefne nyaapha ajjeefne jechuun nu rakkisaaf dhiifne jedhan. Maallaqaan hin binne tolaan nuuf hin finne.
dhiigaf lafee itti cobsinee wareegama lubbuu kaffallee diinarraa hiikkanne akkasitti hubadhu yaa gadhee yaa abbaa garaa jedhan. Qawwee caccabaa eenyutu baataa kan jedhu gaafii. Taa'i jennaan taa'uu diddee nu badhaaste qawwee fiddee gorsa keenya hin dhageessu loltees moo'uu hin dandeessu. Akka duulaatti qawwee baattaa waa shok jennaan gattee kaataa. Yoon waa'ee kee yaadu humna addaa takka kolfeen takka gaddaa. Garuu hundaan imalli gara Finfinnee kunoo as geenyee jirra wanti nu dhaabu hin jiru. Fagoo miti dhiyoodha. Qoricha siif qotuun yaa roorrisaa. Ammajjii tokkorraa eegalee imalli keenya gara Finfinneetti ifuufee jira. Karaan imala milkii nuun jedhamee jedhan milkaa'i mirgaan gali siin jenna. Itti dabaluun aanaa daarraattis duula kanaan tarkaanfii oboon fudhateen gandoota baadiyyaa guutumaan guututti dhuunfatee dhuunfachuun meeshaalee waraabbii ergamtoonni lukkeelee koloneel Abiyyii ittiin uummata nagahaa dararaaf mankaraarsaa turan irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Torbuma kana keessa duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa bal'aa onoota hedduu keessatti gaggeesseen godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee aanaa darbaa magaalaa Kenteriitti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaa alaa kan isin biraan geenyu gullallee jirra. Like, share, subscribe gochuun maatii ta'a.